Sudah kali ada afe widur batat itu bisa dendam. Su lima tagge bu konu. Bana lima tagge. Khalifa. 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 Otro. Entena? Sarat baላለች ምናምን በሉና አስተዋውቅልኝ አንተ ማን ላይቭ ነው ሁሌ ወርዛ ይሽና ከስ ጀደም ተባል ማለት ጀደም ነው ማብርስ አማካሽን ቤባን ከም ጋፈዱ ጋፈዱ አይደለም እንጂ ጠይቅ Egaa hordoftoota keenya akkuma hordofaa jirtanii as buufata xiyyaaraa Jimmaa Abbaa Jifaar jirra. Fuuldura kootti kan argaa jirtanu abbaa goota keenya kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed nuuf dhalchee obbo Ahmed Ali isaan kanadha. Dudduuba isaaniitiin kan argitan immoo obboleewwan kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy obboleewwan isaati. Maqaan keessan eenyudha? Zaaraa eenyu? Zaaraa Ahmed Ali. Zaaraa Ahmed Ali har'a ijaan wal arguu keenyaaf baay'ee gammadeen jira. Mee isaanoo eenyu jedhaman? Alfiyaa Ahmed. Alfiyaa akkam? Nagaadha? Mee obboleettii kabajamoo Dr. Abiy Ahmediiti. Meeqaffaarraan dhalattan isin? Ati? Okay. Walii gala meeqa qabu obbo Ahmed? 17 jira. Hundi isaanii jiru? 17 jiru? Waaqaaf galanni haa ga'u. Akkam amma har'as biyya isaa yeroo jalqabaatiif dhufaa jira. Akkam mee gammachuun jiru maal fakkaata? Sadaa gammadaa jirtu? Niti? Akkasumatti? Ayyee innus isin jaalladha isin kabajna? Ayyee jabaadha. Mee dubbisa. Share waliif godhaa viidiyoo kana mee hiriyoonni kan koo daawwachaa jirtanu viidiyoolee kana sheerii waliif godhaani viidiyoo seena qabeessadha. Kuni kan argaa jirtan Jimmaatti simannaa Dr. Abiyyiif taasifamaa jirudha. Guyyaa booruu sagantaa yaa'ii dhaabbattummaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo seenaa qabsoo isaa keessatti yeroo jalqabaatiif akka haareetti booruu hundaa jedhameetudha kan eeggamaa jiru. Kanaaf sagantaa kana irratti hirmaachuuf Dr. Abiy daqiiqaa muraasa booda kan as ga'anu simannaa isaatiif immoo namoonni baay'een akkuma asitti argitan uffata aadaatiin miidhaganii haala simannaa Jimmaa Abbaa Jifaar ganamaatiin muummicha ministeera isaanii simachuudhaaf as dhufaniitu jiru. Mee viidiyoo kana waliif sheer godhaanii fuuldura kootti kan argitan gaa goota keenya kan dhalche abbaa goota abbaa Oromoota abbaa biyya kanaa kan ta'an kabajamoo obbo Ahmed Aliiti. Obbo Ahmed Ali immoo kophaa isaanii jiran har'a obboleewwan isaa michuuwwan isaa hiriyoota isaa Jimma keessa jiran wajjin sabaaf sablammoota biyya kana jiran waliin kan simachuudhaaf as dhufanu mee sheer waliif godhaanii sheer intiqaata. Baay'ee namatti tola. Dudduuba sanan kan argitan immoo obboleewwan Dr. Abiyyiiti. Mee gamana koottaani. Kunoo isheenis obboleettii xiqqoo Dr. Abiyyiiti.
egaan waliin turaa akkasumaan akkasiin hordofaa isin biraan geenya waliin turaa isiniin jenna. Share godhaa roonti. Share godhaa jiru share godhaa jiru. Fataa si qaamee hundi keessanuu. Gamana kottaan. Si godhaa. Si kiriitiidhaa miti fagaadhaa nama fagaatamu. Nama tokko nama beeknu. Bukhari midhaan inni sun kan seenaa yeroo tokko yeroo darbe gaafa. Mee naguma fayyaadha yeroo darbe konferansii magaalotaa irratti qophii tokko qopheessitanii turtan waltajjii irratti baatanii waa'ee Jimmaa waan baay'ee himtan. Artiist Alii Birraa gaggabee kufee jettan yaadattu maaliif gaggabee kufe? Artiist Alii Birraa siluma dhaloonni Harargee ta'u malee ni Jimmaa akkasitti beeyin. Abbaa firaa jenneerraan maqaas kennineerraa fi goota inni hadhaa miti duri qabee Jimma jira. Egaa Jimmaa beekamtuudha badha. Sooressas immoo Jimma. Kanaaf bara sana Alii Birraa dhufee barri 400 kontiraataan dhufan Arafaadha lafti. Madrasaa fundraisingii tokko madrasaa ijaaruuf ture. Dhufee sirbee kontiraata sana gaanii sirba jalqabee sirba isaa beekamaa Awaashiin ilma Abbaa Gadaa danuu sirbaa dhaqee ala tokko sirbu Jimma badhaasuun beekama. Kennuun beekama siluma dur. Baawundii jedhama birriin fuudhaan bara sana abbaan birrii 20 jira alas. Abbaan 500 jira. Egaa Jimmatti roobsee kiisii isaa waasaa hundatti fudhatee sannatti zinaaboo teel qabate alas. Galee tan jedhe birrii kan akka kanatti argeen beeku hoteelan qabe keessa buute. Irra deemee ilaale namatti daboo waan maddaa lakkoofne. 9,100 takkaan argine birrii akkasii hin qabne. Bara sana gaa. Maatuuti si ta'ee gaggabdu. Nangaggaba. Asumaani. Ayashee asumaani. Abbaa Jifaarii seenaan isaa baay'ee hin himamne jedhee yaadan akka kootti gaafa isinirraa dhagahu muka gurraacha qorraaf oowwa damdamachuu danda'u. Gaalaan hirkisanii Saawud Arabiyaa geessanii jettan. Waa'ee isaanii akka himtuun barbaadan. Egaa Jimma isaan jedha hangafuma ofiiti. Isaanii kan Jimmaa yerootti kan amma simannaa dhufnee ajjeerra. Yeroo waasaanu miti. Akkuma carraatti akkuma carraatti. Afrikaa miti zinjibaarii qabee alamitti beekamaa. Kanaaf biyya Saawudiitii alas ammallee na daajiinis hin baane birriin hin baane. Namni gaafa achi deemu abbaa garoo abbaa cabsaa dhaqa abbaa ebaluu dhaqa ennaan namni birrii zakaa dhaqee kennata. Namni sun immoo alas hawaalaa jira garuu Jimmaa warqee bitee akka saantimitti godhee karaxiitii bituutti guuttatee dhaqee alas achitti. Waggaa 60 ta'u. Kunoo abbaa giddii dhaqaniitu ta'a. Jimmaa dhaqeetii achitti warqee kennu. Mootiin isaa immoo Abbaan Jifaar biyyi isaa gubaadhaa. Ala bokkaa roobe badaallee roobu waggaatti gisee 2-3 cimaadha malala roobu. Aduu saajjabaadhaa ishee bulu namni hin qabu jennaan. Lafa tokko Masrii bitan namni itti deddeebi'ee danqaa qireenaaf. Makkaan Madiinaa bitanii maal wayyaa gaa'inaan innoo mukti biyya sanaa dafee xinxana nyaata rirma nyaata. Muka gurraacha asii rirmi nyaanni ciccimaa. Adeemu yennaa gaa waggaa 4 wayii ta'a gaalaan harkifamee adeemu. Birri Maalteezaa 75,000. Namni lama dura dhaqee booda hanqannaan birriin hanqateera jennaan warreetiidhaan daa rabbii jedhaa waan haa ta'aa miinjoo fa'i jennaan maal mootii anaa jedha anaa fi miti rabbii fi mana isaa ijaaruudha. Rabbiin bira waa kee'achu jennaan ammuma kash godhanii kuma Maartireezaa 35 Maartireezaatti tapha seetaadha. Maartireezaan lama Finfinnee dhaqanii waa baasanii deebi'anii lama fudhatu. Maartireezaan tokko reettii 3 olee 4 Sangabi sabe. Inde
Egaa amma simannaa irra jira. Galatooma of kala. Hayyee. Egaan hordoftoota keenya kaa waa'een Jimmaa himameen dhumu yeroo biraas akkasumatti poolisiin barsiisaa deemna. Amma xiyyaarri dhufaa jira. Akkuma as gaameen kanaan waliin turru ta'a. Nu faana turaa isiniin jenna.